keessatti waan qabu hunda dhiisee sababa islaamummaa isaati jecha nama godaane gaafanni madiinaa gahu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ansaaraaf muhaajira jedhanii obbolaadhaan waroo walitti hidhan Sa'd ibn Rabi'a sahabaa jedhamuun obbolummaa walitti fidde obbolummaan islaamummaa maal jedhe Sa'd ibn Rabi'aan an obboleessi kee islaamaa qabeenya hedduun qaba walakkaa isaan sii qoodee kenna obboleessa kiyya kan islaamaa jedhe akkasumas haadha manaa laman qaba haadha manaa tokkoon sii kennaan fuuta kunoo obboleessa kiyya jennaan Abdurrahman ibn Awf maal jedhe Rabbiin qabeenya kee keessattis maatii kee keessattis barakaa siif haa godhu ana garuu bakka daldalaa markaatoo bakka gabaa natti mul'isii jedhe tokko jedhee hojii jalqabe sahaabaan kun hijiraa bara hijiraa tokkoffaa irratti jalqabe waggaa 8 cinaan booda waraana Tabuuk keessatti maallaqa guddaa warra diina islaamaatii baase sababa isaatiin rabbiin quraana buse keessaa kanaa miti kan ajaa'ibe waggaa 3 har'aa hajjii deemeen ture yeroon hajjii deemu Abdurrahman ibn Awf sahaabaan kun eeganni qabrii deeme har'a waggaa 1411 gaheera eeganni akhiraa deeme waggaa 1411 gaheera haa ta'u malee waqfiin ni gaafa lubbuun jiru qabeenya isaarraa kennee deeme madiinaan keessatti ooyiruu tamiraa kan inni gaafa sana sadaqaa diinil islaamii kenne har'a akka faawundeeshiniitti namni hoogganee abbaatti ta'e waggaa waggaadhaan tamriin sanarraa bahee maqaa Abdurrahman ibn Awfiin baankii seenee diinil islaamiin khaddama warra quraana haffazu khaddama warra diinii gargaaru adda addaatiif ba'a warri hajjii dhaqxanu madiinaan keessatti gaafadha eessa ooyiruun sahaabaa waqfiin Abdurrahman ibn Awf kennee jedha sahaabaan jajjabduun akkana har'a qofatu hin ta'in bor gaafan du'eef na fayyada jedhanii kunoo rabbiin atu addaan hin kutin waggaa 1411 eeganni qabrii seene garuu waqfiin isaatti fufaa jira haaluma kana keessatti waqfiidhaa khayriitti dalagachuudhaaf maqaa alimaatiin maqaa Sheikh Adam Tuulaatiin kan dhaabbate kana nus akka kana dheerate khayrii dalagaa diin khaddamaa akkatti fufu warri beekumsa qabdan beekumsa keessaniin warri ilmii qabdan ilmii keessaniin warri immoo maallaqa qabdan maallaqa keessaniin yoo bira dhaabbanne waan qabnus nus sadaqatul jaariyaa akkanarratti hirmaachuus ni dandeenya yeroo hedduu waa'ee maallaqaa dhufnaan waa'ee diinii irratti maallaqa walitti buufnaa jennaan namoonni hedduun maal jedhu ahlal khayrii barbaadaa jedhu maa nuti ahla sharriidha moo yeroo hunda ahlal khayrii barbaadaa kan teenyu maaliin jedhu numatu ahlal khayriidha numatu abbaadha hamma qabnuun bira dhaabbanna keessattuu immoo dhaabbileen akka kanaa hojii namni dhuunfaa hojjetu caalaa dhaabni hojjeta namni dhuunfaa ni dadhabaa ni kufaa ni kaa'aa ni taati'aa ni dhukkubsataa ni hidhamaa sababa hedduu qabdi dhaabni akka kanaa immoo yoo namni tokko dadhabe nama biraatitti bakka bu'ee dhaaba kanatti fufsiisa jechuudha hojiin haala kanaan ijaarsa ijaaramee faawundeeshiniidhaan dhaabbate bakka guddaa gahuu hojii guddaa dalaguu yeroo dheeraa turuudhaaf carraa waan qabuuf tokko tokkoon keenya hamma dandeenyatti har'a warri harkaa qabnus warri harkaa hin qabnes kallattii hundumaanuu dhaabbannee ilaallee bira dhaabbachuun nurraa eegama ربي رحمة أقوله في شيخ آدم تولا نما ديني جالة تراني نما ديني كناف قبسان تراني نما ديني كناف وجي وجهة تراني نما ديني كناف لمني لماني ركنا الددا كيس دبر فتن هر ربي قر آخرة وانفون ديمين ربي رحمة أقوله إساء يادتون
خيري إسان جلقبن قلمان قهولان إسان جالتشون هجي إسان وجتا تران اتففسي سوران إسان فارسون إسان فيدو كم فيدو كراسان جتشم سوران قلمان قيسي سوران أبات توودان نتو جرافي جنة وانقبنون هرقو فامن وجينا كخنا غافتو قوت كنني وانبرا غلنومت وقام بجت بربان بربران سوچي بربان يرو أددات بربان صدقالان زكالان وانقبدنون بربران بردا بتني وجي بربرا أكوجت جمسو ملي هرقو فابشرو جنة يوبرا غلي وان جلقب مكانلي إجار ريقل مانغا وكن دنيني هو بچونان حاجمنو برهد أبنو والحقرسنو ورد اللقبن سوقي سوقيرا دكان الرا من الرديمتني ورئيس جرتن أمباسادر فاونديشني كاتي قلمان غانجلا وانا نقفتني فقلتهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر قمتني فاونديشن جهانا دركارو دانغا إن شاء الله تجرتي لجرا كوبوني تكيتني تجرا يرو دان بدأتو كنتغن ليجالا تيشرتي أسكيسي سنكيسي دي جولين دي مجرتو سرابيتا دوارا غرتي دوبا ميكا يوخا خارتونا سنكيسي قباتي دي مجروس خيسة بوفدا إن شاء الله وانتي قولتني صداتنا أكاونتي فاونديشني شيخ آدم طولات اللي نمني غرتي دوبا قباتشو بربادن وان أشير الكبر بعدنيس أكاونتي بانكي كوبراتيف أوروميا إبرسرا بانك كتا كوبراتيف إبتا كافي أفور سدتمي نو سوري إبتا كافي أفور سدتمي أفور دوا سدتمي سدي إبتا سدتمي خرشان خطا وجرتني إن شاء الله سني رنس نديبيا أما سجنتان إتيانتو سجنتا أمباسادر فاونديشني شيخ آدم طولا خبي خيسا في على فالما يوخايس أباي جد بيرا بعربنيا الجزيرة رد خبيتا محمد العروسي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستاذ محمد العروسي قبل تجي إن شاء الله. أستاذ آدم قادر في عندنا قدوتي أكاونتي سنيران سنيديبيا محمد الأستاذ محمد العروسي دفاجرة جزيرة فيكم الجزيرة سنتي هاسو جزيرة في أكاونتي تا نقدي بانكي فاونديشن شيخ آدم تورانا خمتك شنتمي تكا إبا فوري في دوا إبا فوري بسدي أفورتمي سديت ترباتمي سديت رسيدي بيا خمتك إنتمانو جولين ميكا فنتيسين كيسا يعجرتو وان قبضن تاكسي كوهر رامي فتنجر إن شاء الله وان تاكسي كوهر رامي فتنجر خمتك شنتمي تكا يوم حمدن باسا لكو بيسيني جنا ركو لكنكو إن شاء الله سنجل جنا جولي إسن كيسا دين تخنن توانو خنا وري مالك أولفاتا كبتا كخيان أرقاقا بمو شيني خيجا شيخ محمد الرول لكيزي نفن دفتني دعاي سامتشون تيسني لسنينجا شيخ آدم تولاني جالتني بي لغان جالتني بي فردوسي خيسا ربي والسي حقرسيس آمين جد بالا من جد ميسا وجه ربي جنة خيسا ولنو حقا بوري جدور كباس الله أكبر ميكاسي خيس دي مخانا قايو جالتتون لغاتا تتأمر كبابتتون هركني وجينا فولي بسا خيسا خاي تيشيرتي أستاذ محمد العروسي نبيجر الله أكبر أودي سايس الناجا الله أكبر إن شاء الله يونا كجت ملك ما شاء الله يا بوليس يا أبو أني دروان ديرا نفسي دارم نيرا ديرا يدوجرا أستاذة بريدة شكا خنا وجه دورتي غاري ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، ربما لن أعاني مع اللغة العربية